يلا خطة خملتها تنسني قلت نجرى برتاعي ما أنت تنسى؟ يلا خطة سنيقان جرابر ايش حالا لما روزا نيسي جرتمي روزا اللي ياما جايز روزا اللي ياما دفع دبيتو تمرمو قبدي أما Thank you. يلا يا ماني انيو روزا سماكيسي ام تجاني جاي ستيما يا مانا ati wali iyyuun hin jiru kabajaan haasowitan jechuu takka takkaan isin galee wacuu manaaman hin jiru akka edaa sanitti ijoolleen dhimmaa waan kana keessa jirtan qoftiin koottaan guys tirfisoo manam aያስፈልግም ሮዛ ያማይላ ጋይስ ማይክ ሰላም አለይኩም وعليكم السلام روزا نومي روزان هندفتي مي يرو تاكو سنم تكون امو مسنم نتول سنن غافي سيغا بدا فاكينيا في مال سواقا اسو اني ميو بكازان نغينيا مالكا دبرسنيمو ارغين اتشينغي مالكا دبرسني نادي بسمه عارفو خاصه مزينتو بخمي عارفو لقي فدلال اما اكا لوكيشن ارغمي قالتشي بري لوكي koy ana ima bi maki ikama mama bayalan mujatti osoo achi geette mallaka dabartanii fi kajettu nuti awwala gaafataa jirin ture namni kaashii mallaka mujatti su yoo harka qabaatte namichi wayita sawaayina achi ga'ee jire mallaka itti kennitee mujatti irraa buuftu jenne waggaa wayita akka gaafanne mujattiin bira isiin bu'uu deemtu kun immoo mallaka hin qabuu jette muzammii ol baasa mallaka hin qabuu jennaanin bakka akkaawwantii isaa muzammilii irraa nuu fuudhi malleen irraa hagaltu arabni immoo mallaqa buuseetiin sin gaafatu siigalee mallaqa kaashee harka harkaa qabaatte kaasha kabaltee fi irraa buufta yookiin immoo akkaawwantii isaa irratti malleen seenee fi jennaan hin buusan waggaa kana qoon immoo mallaqa argatuu dadhabneetiniin sa'aatii meeqa namichi kararraan dhaabataa ture mujatti mallaqa galchinee fi wayitii nuti jennu immoo mujattii fuudhee namichi manatti galchee dawaama isaa deeme dalagaa qabu waan ta'e dachii nu bariitee halkan guutuu dhaabatanii bulee jechuudha siigalee achi booda mana isaa kaa'ee ijoollee isaatiif ijaartii isaa waliin inni dawaama deemee sa'aatii jaabooda malee geessuu hin danda'u jedhe achi lookishina roozaa immoo fuudhee muzammiirra erga innaan namichi wayitiin geessanii lookishina laalee jedhu lookishinni isin bishaa keessanaan jettanii lookishinni as keessa miti asirraa fagoodhaa mallaqa onaa dabaltan malee hin geessu maaliif bishaa keessatti akka jibdanii jedhe kanarratti rakkoon dhufe jechuudha. اوكي اما لوكيشن ميجيون خاما كيتي دي شادا بكين انجرا دته ساعتو مسدي ساعتي ميغا تصدق وما تكشو جته اما لوكيشن قال اوبسي اما دقيقي قال اما لوكيشن ميجي لوكيشن روزا سنتو اما سري دامتي اتشاز راسو واغني نو روزا نتا جته مالك أنا كم مزمرنا تنتي ستمو
Iraan roozanii ambii ishiin jirtu biyya sana keessa amma lamisaali Dubaay kuni ajumaantu jira chaarjaa jira. Namichi akka jedhetti yoo ishiin ajumaan keessa jiraatte ajumaan keessa ta'e bakka barbaade nan ishii keessa. Yoo chaarjaa keessa jiraatte garuu chaarjaa deemuudhaaf immoo maallaqa na dabaltu waan ta'eef maallaqa na dabalaa jedheen. Harumatee naa himi hamma qoy roozaan dhufee. Amma birrii dabalii wajjina us biiftu usii cufadhu. Taayatee buta akkashii bannaati cufadhu. Roza. Roza hin dhageessaa? Roza. Oye Maaki. Tuuta innee akka nama guddaa haasawna shi walii wacuun hin ta'u. Ati bikkee amma ati lookoshin irraa ergiteef eessa? Raanii aadaa fi bishaa sanidduudha. Ati guduraa diishaan jiraa da'iiquma sadii walirraa fagaannaa hedduu mitiin jenne kaleessa laayivii. Ammaas akkasuma ammallee akkasuma hangana nama bakka tana biyya tana keessa beeku ol galfadhaa gaafachuu dandeessan bishaanii fi raanii hayyoonni fedda fagaata jaanan abbatii qabu. Ati amma diishaa jirta moo raaniyaa jirta? Ajiidduu jira walakkaa tana. So walakkaa tana jechuun amma ati diishaa keessa jirtu jechuu already miti? Rishaadhaa fi raaniyaa sanidduu walakkaan jira yoonni fi sawaaqni fide marra koo qaba fudhatee jira maallaqa. Hangi inni barbaadu yoo akkamtaa 200-300 dabru. Namni narratti dhiyaatu ammas waan jiru. Waan hubachuu qabdu jira laalamma 300 dhibbaan qanaa miti jechuun miti. Maallaqa kana qarshii 5,000 kana kadhachuudhaaf laayivii kanarra sa'aatii meeqa turre? Sarraafaan dabarsuudhaafu karaa sa'aatii 3 ol laayivii gubbarra maallaqa kadhachuuf hin baana guys. Erga dhimma kanaaf seenne sa'a 11 ol ni ta'a laayivii rakka teenye. Garuu maallaqumaa karaa sarraafa dabarsuudhaaf hedduu nu harkatti ture isin galee. Amma qaalichi lookeeshina akka jennetti diishaa keessaa bikki micoo geessituu jenne jaanii tiiman. Lookeeshina kana gizee gadhaahuu ja'an amma bikka biraatti ta'e saniifuu maaliif bikka bira nageessanii maallaqa itti hidaa waan ja'uuti si galee. Ati gizee san immoo diishaa waan ittiif nutis diishaa inni himnee fi lookeeshinni immoo diishaa mitii jee. So kanatti yaada jijjiiree jechuu sawwaaqni si galee. Waan shufeerri kamuu godhuti gaayis. Bikka kana itti himteef bikka sanii shufeera akkasumaan beekaa amma namattiin erga namas keessa jiruttiin erga alnagii gaafadhuuti niin erga yoonni fi bishaadhaa fi achiidduu jiraachuu baadhee ana itti gaafatama. Bishaan ni jaama raanii ni jaama walakkaa tanaan jira laale. Ayyee bareeduuti akkana goonama diishuma. Adda fagoo miti. Obsi amma bareeduuti maal goonanii beektaa? Amma adda fagoo miti mi namoota ijoollee saayiboota ni qabda diishuma san bikka amma inni maallaqa ittiin hidaa jenni sun itti maallaqa hidaanuu hin qabnu kanaaf ganaa kadhanne waan ta'eef gana kaballa waan ta'eef amma inni qaalichiinis gizee meeqa guutuu dhaabbatee maallaqa kana sun eeguu ture waa meeqa isin galee maallaqni hidaamus hin jiru waan ta'eef fiiltoo galchibaati siifoo. Maallaqni hidaamus waan hin jirreef akkam gootanii beektaa namoota diishaa jiru san. Mama nuti lookeeshina diishaa inni itti ergine amma bikka biraa ta'e san hin jiru namni achuma geessu san booda achirraan waan biraa dubbanna jechuu. Muzayyeen naasiin saamee gaayis. Maageeda osoo mucaan mana saniin fuudhamini moogaa ergin ilaalaa naan jaan eeda bishaa miti iraanii jirtaa jaanii maana ittiin dubbatin hanga tila kana waliilaa kan maaliif na iddoosan. Mudeetaraa fidi situ roozii tokko faatin iddoo konkolaataa dhageeffadhu koy bishaa keessa jiraan hin jette amma moo raaniyaa jiraa. Bishaanii fi raaniyaan addaan fageenya ni qabaa. Ka addaan fagoodha. Maa ni beeka warra jala jiru sun ijoolleen naannoo karaa kana keessa dhufan ni beeka dhageeffadhu. Lookeeshinii adda fagoodhaa jalaan natti gaafatama. Obsaamee gaayis dhageeffadha warra Bachuu danda'a maaki yeroo tokko. Hayyee qoy nama gaafachuu deema amma. Gaayis diishaa fi raaniyaa walirraa fagoodha. Maaliif jenna nama namni diraayiv godhu taaksiidhaami. Diishaadhaa jee ergee fi yoo bikka sa'uma takka illee ta'u daqiiqaa 30 illee bikka biraa ta'e yaada.